Godin Arsii Lixaa uumaan harka isaatiin miidhagsee uumeem uumamni firoomanii wal deeggaraa keessa jiraatan aadaa fi duudhaan Oromoo ganamaa keessatti dagaagee dhaloota qaraa jiru. Uumama kanas akkuma amala isaatti keessummeessuuf leessa baramaa baddaa diilallaadhaa aga gammoojjii ho'aatti badhaafamteetti. Godina Arsii Lixaa yoo geenyu gootummaan uummatichaa nu onnachiiseem faarsi nuun jedheem. Arsii arsooma qorsaa, arsii sanduuqa obsaa maqaa keetiin aadan geerarreesiif weeddifneem si keessaan of yaadanna jenneem seenaa gootummaa ilmaan Arsii jecha gabaabaadhaan ibsineem. Arsiin abbaa ambaati warra waan jedhe geessu ka seenaan isa faarsu kakka abdaa Huseen ka faradaa booqolee saddeeta dhufaajite caccabsiisaa chokolee shaffilaa fi hambeentu weeddisee mararfata maqaa waan jiran imimmaaniin forfata laltuu harkaatti yaagoota mudhii qarqaba faradoo isaa keessaa booqan malkata qaba wayyuu kattaa mummuxa arreedaa gaafa malaa dallaa saddeet dhufaalee diina miliqee gara. Shaasholluu gama qorkee boora goonni yaabbatu fiigaan dirree gabaabsee shaffilaa fi hambaatuun weeddisee mararfata maqaa waamee geeraree imimmaaniin qoorfata jedhanii ilmaan Arsii yoo gootummaa isaatiin aadatan dhaga'uun akkam namatti tola seetan. Arsii biratti goototni hedduu waan ta'aniif maqaa isaanii yeroo gabaabaa keessatti tarreessuun ni rakkisa. Hundumtuu seenaa galmeessan waan ta'aniif duuchaadhumatti akkas yoo jenne oola. Gootota seenaan faarsu eenyuun lakkoofneef itnaam seenaan goototaan dhumatu dacheef dhalootaaf dhiisnam warra sodaa hin beekne kan dukkanaan fure dhiira ijaan libsanne kan akka Hasan Jureem kan akka Huseen Darmoo kan akka Kadir Waaqoo kan akka Waaqoo Guutuu kan akka Adam Jiloo jenneem mataa tuqnee darbinam.